Ashamaa kam jirtu barnoota yuutoopii kutaa tokkoffaa akkaataa yuutoopii maallaqa argamsiisuu danda'u isteepii baay'ee salphaa ta'een itti banatuu dandeessan. Yuutoopii maallaqa hin kafala eeyyee dhibbaan dhibbatti kafala akkamitti akka kafaluu fi akkamitti yuutoopii maallaqa isiniif kafaluu danda'u itti banatuu dandeessan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma beekamu barnoota yuutoopiitii fi barnoota editingii chaanaala Oromaan irratti abdiin kan eegaa turtan kunoo tokko jedhee har'a eegalee jira itti dhiyaadha. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama amma kallattii maankara barumsaa isin dabarsa na faana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale chaanaala yuutoopii haala akkamiin banatuu dandeenya yoo banannee hoo akkamitti irratti dalaguu dandeenya maallaqa hoo akkamitti irraa argachuu dandeenya maaltu irratti dhoowwa maaltu irratti eeyyamamaadha kan jedhu akkamitti chaanaala maallaqa guddaa dalagu banatuu dandeenya kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Kanaaf aappii yuutoopii keessa seeneetiin isteepii baay'ee salphaa ta'een isin argisiisaa jechuudha. Ani amma yuutoopii kiyya keessa seenee yuutoopii keessan jiraa jechuudha. Eega haala kana yuutoopii keessa seentanii yuutoopii meetti fayyadamaa jirtan kanuma waan adda addaa keessaa gadi buufattan kan chaanaala hin ta'in jechuudha. Haala kana yeroo keessa seentan bakka profaayilaa keessanii kanarratti jechuudha inni cuqaastu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaasnaa jechuudha nama irratti cuqaaseen jira jechuudha. Sana booda haala kanaan yuutoopii keessan isiniif fidaa jechuudha. Kanaafuu asirratti kan isin filattan Google account kan jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtuu jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan iimeela isin keessaa qabdan tartiiban isiniif fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf iimeela duraan bilbila keessaa qabdan kanallee yoo banatu feetan irratti gadi cuqaastanii tuma jechuudha. Sana booda paaswordii isin gaafata paaswordii keessan itti guutanii tuma neextiin jala jirti neextii gootanii kallattimaan banatuu dandeessu jechuudha. Yookaan bilbila haaraarraa bilbila duraanirraa gara bilbila haaraatti iimeela keessan dabarfatuu dandeessu jechuudha. Okay anamma namoonni baay'een iimeela haaraa banatee chaanaala haaraallee banatuu fedha waan ta'eef jechuudha. Lafa baneetiin isin argisa iimeelallee lafa uumee jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf jechuudha iimeela keessa jiru kana yoo banatuu hin feene kan duraanitti yoo banatuu hin feene suuta jettanii ol harkistanii dhuma irratti gadi buutanii add another account ka jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha nama irratti cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan isin ta'uu mirkaneessuuf abbaa jawwaalaa ta'uu mirkaneessuuf ashaaraa quba keenyaa irra keenya nu gaafata yookaan yoo lakkoofsan qollofattan illee qulfii fuula bilbila keessanii irra keessan nama ashaaraan hin qollofadde ashaaraa irra kaayeen jira jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula itti aanutti nu dabarsa saayiniin mata duree jedhu qabatee haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Asirratti qabxii lama nu kennaa jechuudha. Qabxii lamaan inni nu kennu yoo duraan iimeela qabaanne iimeel or phone ka jedhuu fi create account ka jedhu nu kennaa yoo duraan iimeela qabaanne jechuudha. Iimeela bilbila birarraa asirratti banatuu yoo feene iimeel or phone number ka jedhu kanarratti cuqaasne paaswordii isaatti guunnee seennaa jechuudha. Akkasumallee yoo haaraa banatuu feene create account ka jedhu kana cuqaasne gara fuulduraa deemna. Anamma haaraa banuu deemu waan ta'eef create account ka jedhu kiliikiin godha. Sana booda asirratti illee waa lama nuuf kenna. Kama tokkoffaa kana fayyadamtu for my personal use ka jedhu kana kiliik gootuu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Create Google account nuun jedhaa jechuudha. Amma asirratti Google account create godhuu deemna waan ta'eef jechuudha. Qabxii lama nuuf kenna maqaa keenya fi maqaa abbaa keenya nu kenna first name irratti maqaa keenya itti guunnaa jechuudha. Isin kan barbaadan itti guutuu jechuudha hordoftoota kiyyaa nama itti guuteen jira optional jechuudha. Maqaan abbaa yoo barbaadan ni guutta yoo barbaadan ni dhiistan last name kan jedhu kun jechuudha namaaf itti guuteen jira. Sana booda nextiin as jirti nextii tana cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa basic information jedhee mata duree kana qabatee isinii dhufa. Jala irratti yoo gadi buutan birthday keessan guyyaa dhaloota keessanii isin gaafata jechuudha. Asirratti months bakka jedhu kanarratti jechuudha guyyaa baatii keessa dhaloota yookaan ji'a keessan ni filattu kanuma barbaadan filattan rakkoo hin qabu jechuudha. Asirratti day ka jedhu irratti guyyaa dhaloota keessanii kan barbaadan ni filattu jechuudha. Yoo bakka jedhu kanarratti illee bara dhaloota keessanii ni filattu jechuudha. Bakki kun bakka murteessaadha jechuudha. Maaliif yeroo yuutooba kana jechuudha booda bakka guddaa geessanii ga'ullee baatan jechuudha. Viidiyoo maxxansuuf viidiyoon keessan kan daa'immanirra isin jalaa ta'a jechuudha. Umriin keessan 18 gadi waan ta'uuf jechuudha. Kanaafuu 19 ol akkasumallee 2000 gadi gidduu kana godhachuu qabdu jechuudha. Akka umriin keessan 18 ol isiniif ta'uufi jechuudha. Haala kanaan ni sirreeffatu. Asirratti illee gadi buutanii jechuudha. Saala keessan ni filattu yoo shamara yoo ta'e female ka jedhu irra ni kaattu akkasumallee yoo dhiira ta'e jechuudha male ka jedhu irra ni kaattu anamma male irra kaayetiin jira jechuudha. Sana booda egaa haala kanaan xumurtanii neextiin jala kana jirti neextii cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda jechuudha haala kanaan barbaadaa jira ni eeggannaa jechuudha hanga inni fuula itti aanutti nu dabarsu. Sana booda haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyya iimeela keenya haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Maqaa reefu nu barreeffanne sanirraa koppii godhee jechuudha
haala kanaan asitti nuuf fide isin kan barbaadan keessaa filattu jechuudha lakkoofsa fuuldura kaayee nuuf fida jechuudha isin filattu anamma kanuma filadhe suma tokkoffaa kana filadheen jira sana booda asirratti next ni jirti next cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha kana booda haala kanaan isin dhufa create strong password isin jedha password isa jabaa ta'e itti guutiin isin jedha password digitii 8 itti guutuu jechuudha digitii 8 ol itti guutuu jechuudha hordoftoota kiyya password jabaa namni tilmaaman hin arganne itti guutuu jechuudha nama itti guuteen jira jechuudha haala kanaan eega itti guutanii xumurtanii password kana dogongoraan guunne akkasumallee boodanii dagannaa footoo kaafanna jettanii yoo kan yaaddan ta'e jala kanatti jechuudha gadi buutanii jechuudha sanduuqa kana keessatti yeroo isin raayitii gootan tuqatuqaan kun wanti isin guutan ol bahee isin mul'ata lakkoofsa ta'e qubee ta'e isinitti mul'ata jechuudha sanbooda suuraa kaafatullee ni dandeessu jechuudha eega shaw password ka jedhu kanarratti raayitii gootanii jechuudha kanaafuu anamma mul'isuu waan nan barbaachineef sana booda neextiin as jirti neextii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha digitii 8 gadi isinirraa hin fudhatu digitii 8 ol isinirraa fudhata sana booda haala kanaan jechuudha maqaa nu amma itti barreeffanne maqaa emaila keenyaa sanii fi emaila keenya haala kana walirratti bakka takkatti nuuf fidaa jechuudha eega haala kana inni isinii fide neextiin jala kana jirti neextii tana cuqaasnee ammallee gara fuulduraa deemnaa jechuudha neextii cuqaaseetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa privacy policy kana jechuudha seera keessa jiru kana ni qeebaltuu jechuudha eeyyee waan kana nan qeebala waan jedhu jechuudha ayaa garii ka jedhu kana cuqaastanii seera kana qeebaluu isa keessan mallatteessitanii jechuudha emailli tokko tokko carraa birallee isiniif kennaa jechuudha carraan inni isiniif kennu lakkoofsa itti akka itti guuttatanii fi akka isin itti guuttatu hin barbaanne carraa isin filachiisaa jechuudha fakkeenyaaf amma kiyya akkana naaf fide jechuudha ayaa garii ka jedhu kana walii galtee bira osoo hin ga'in maal isiniin jedha jechuudha yes I am in fi skip isiniif fide jechuudha skip karaa harka bitaatti isiniif fide yes I am kan jedhu karaa harka bitaatti isiniif fida jechuudha isin lakkoofsa yoo itti galfatu barbaada yes I am in ka jedhu cuqaastanii jechuudha lakkoofsa keessan bakka itti galchitan isiniif fida irratti guuttatanii neextii gootanii jechuudha hordoftoota kiyya yoo hin barbaanne skip gootanii bira darbitu jechuudha nama carraa sanaa waan naaf hin kenniniif ayaa garii godheetiin darbaa jechuudha boodallee irratti guutatuu nan danda'a waan ta'eef jechuudha lakkoofsa ayaa garii godheetiin jira hordoftoota kiyya sirriitti hordofaa isteeppii baay'ee salphaadha kan amma kireet godhaa jirru kun hubadhaa chaanaalaa miti maqaa iimeelaatii fi iimeela haaraa kan chaanaala saniin fayyadamnu banaa jirraa jechuudha ni eeggan hanga inni xumuramu sana booda haala kana YouTube keenya keessatti nu deebisa email reefu tokkoffarraa qabnu san ufuma isaatiin uf jala baase tokkoffarratti baa jechuudha haaraa nama nu bananne kuni jechuudha eega haala kanaan as keessatti isin deebise hordoftoota kiyya amma email mataa keenya banannee jira jechuudha haaraa kanaafuu amma chaanaala waliin kiree goonaa jechuudha eega haala kanaan email keenya bananne jechuudha profaayiluma kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa hubadhaa amma chaanaala kireet godhuuf deemnaa jechuudha chaanaala mataa keenya banatu deemna jechuudha amma asirratti jechuudha maal nuun jedha change your photo or take new one nu jedha fakkeenyaaf asirratti profaayila keenya akka irra kaayyannu nu gaafata photo tokko jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu chaanaala keessaniif profaayila barbaachisu isintu beeka kanaaf kaameeraa kanarra cuqaasanii gaalaarii keessan keessa galtanii kan barbaadan ni fudhattu jechuudha asirratti illee maqaa nu amma gamasitti itti barreeffanne san asitti nuuf fida jechuudha yoo barbaadan kanaan dhiisuu ni dandeessanii yoo irraa jijjiirratu feetan jechuudha neen bakka jedhu kana fuuldura mallattoon qalamaa ni jirti irratti cuqaastanii jechuudha maqaa eega kan irra balleessitanii irratti barreeffatanii seef bakka jettu sana cuqaastanii seef gootu jechuudha ammaaf irraa jijjiiruu waan barbaadaniif irraan deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya amma bakka murteessaa geenye jirra jechuudha chaanaala mataa keenya asiin kireet godhanna kun amma dhuma irratti maal nuun jedha kireet chaanaal nuun jedha chaanaala kireet godii nuun jedha kanaafuu kireet chaanaal bakka jettu sana cuqaasnee kireet goonaa jechuudha anamma yeroo tokkoof cuqaaseetiin jira haala kanaan barbaadutti jira nin eeggadhaa jechuudha hanga inni fuula itti aanutti nu dabarsu jechuudha haala isin argitan kanaan chaanaal kireeted nuun jedhee jira jechuudha hordoftoota kiyya kana booda bakka profaayila keenya kanarratti ni deebina jechuudha yeroo tokkoo fi yeroo profaayila keenya keessa gallu maaltu akka jiru waliin ilaallaa jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha maqaa chaanaala keessaniitii fi chaanaala keessanillee haala kanaan isiniif fidaa jechuudha profaayila waan irra hin kaatiniif duwwaa naaf fidee jechuudha kanaafuu jechuudha amma asirratti yoo gaddeemnu haala isin argitan kanaan wanni tokko jala hin jiru jechuudha viidiyoon tokkollee jala hin jiru jechuudha amma bane waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan chaanaala mataa keessanii jechuudha amma guutummaan guutuutu banannee jirra isinillee haaluma kanaan banattu jechuudha chaanaala haaraa haala kanaan banattanii eega xumurtanii liinkii chaanaala keessanii kan isa sirrii namoota hiriyoota keessan affeeruu yoo barbaadan jechuudha as fuulduratti mallattoon qalamaa ni jirti mallattoo qalamaa tanarratti yeroo tokkoof cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa asiin jechuudha kuni kavara yookaan backgroundii profaayila chaanaala keessaniitti kan ammoo akkamitti akka dalagamu jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti qabadheetiin isiniif dhufa jechuudha wal duraa duubaan baranna waan ta'eef jechuudha barnoota YouTube amma boodan kanaaf hordoftoota kiyya asirratti gadi buutanii
jechuudha linkii channel keessanii kun asirratti channel URL ka jedhu kana ni argattu jechuudha fuuldura isatti copy bakka jettu tana cuqaastaniituma abbaa barbaadaniif erguu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya dabalataan channel keessaniif akkaataan isin itti beeksisa bifa barreeffamaatiin hojjetuu dandeessa yeroo hiriyoonni keessan jechuudha channel keessan jala dhufe barreeffama san akka argawwan channel kanarratti hojjetan jechuudha description box jalatti barreeffatu ni dandeessu jechuudha kun asirratti description box bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha sana booda asirratti jecha 5,000 ol isiniif kenna asirratti waan barbaadan jecha dheeraa hanga barbaadan barreessitanii dan bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha sana booda save isiniif dhuftu save bakka jedhu tana cuqaastanii channel keessan jala kaa'uu ni dandeessan jechuudha about keessan jala hiriyoonni keessan yeroo dhufan ni argatu jechuudha haala kanaan channel mataa keessanii jechuudha banatu ni dandeessu jechuudha maamiltoota keenya kabajamoo viidiyoo itti aanu keessatti akkaataa viidiyoo channel irratti maxxanfatan karaa isa sirrii ta'een karaa seera qabeessaatiin karaa YouTube isin simatuu danda'uun akkamitti quality olaanaan viidiyoo waraabnee channel keenya irratti maxxanfachuu dandeenya kan maallaqa nuuf argamsiisuu danda'u kan jedhu jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoo gara kutaa 55 oliitu isiniif qophaa'e jechuudha achirratti nu eeggadha wal duraa duuba guyyaa guyyaan kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu guyyaa guyyaan viidiyoolee asirratti isiniif maxxansu argatu yoo barbaadan channel Oromaaniif namoonni haaraa taatan bakki kun gurraachomtee jirti taanaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee guyyaa guyyaan viidiyoon nu gadhiifnu fi isaatiin akka isin dhaqqabu yoo barbaadan mallattoo notification tana waan akka guura namaa tan irratti ol baasu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa bakki irraa isiniif hin galii yoo jiraate comment jalatti naaf barreessaa jechuudha hordoftoota kiyya akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira geenamu irraa fayyadamu share waliif godhuu hin dagatinaa barnoonni keenya kutaa tokkoffaarra isiniif qabadhee dhufelleen asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa